kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu Mallas Dirribsaati. Addi bilisummaa Oromoo fi Koongiresiin Federaalawaa Oromoo murtii mana marii Federeeshinii mormanii. Paartileen kunneen ibsa waloon baasaniin murtiin mana marichaa tooftaan dheereffannaa heera biyyattii cabsee jedhanii jiru. Dabalata qabna. Akkaataa heera biyyattii keeyyata 54tiin fulbaanni 30 bara 2013 guyyaa xumuraa waggaa 5 bara hojii paartii amma biyya bulchaa jiruuti. Sana booda mootummaa hundaa'uu fi rakkoo koronaa waliin wal qabatee filannoo adeemsuuf akka hin dandeenye boordiin filannoo biyyaalessaa wayita beeksisu paartiin biyya bulchaa jiru hiikoo heeratu furmaataa jedhe. Gartuleen siyaasaa biyyattii ijoon immoo heera irratti wanti hiikamu waan hin jirree fi furmaanni rakkoo kanaa marii siyaasaa hunda galeessaa jechaa turani. Manneen marii paartii tokkoo fi deeggartoota isaarraa hundaanis gaagama heeraa mudatee fi furmaata kennuu hin danda'anii jedhan mormitoonni. Walgahii kana gidduutti manni marii federeeshinii walgahii ta'een tamsa'inni vaayirasii koronaa biyyattii keessatti sodaan ta'e itti fufetti manneen marii sadarkaa naannoo fi federaalaa jiran marti hojii isaanii itti fufuu qabuun murtii dabarse. Filannoon biyyaalessaa kan adeemsifamuu dhibeen koronaa sodaa hawaasaa kan ta'an erga mirkanaa'ee fi kunis mana marichaan erga ragga'e booddee yeroo baatii 9 hanga waggaa tokkootti jedhee jira manni marichaa. Dhaabbanni fayyaa addunyaa immoo dhibeenumti koronaatu deebi'ee baduu dhiisuu danda'a jedhee jira amma dura ibsa baasen. Dhaabbatichi akka jedhetti dhibeen kun yoom akka baduu danda'u eenyu tilmaamuu kennuu hin danda'u jedhe. Manni marii Federeeshinii Itoophiyaa immoo filannoon biyyaalessaa yeroo dhibeen kun sodaa hawaasaa ta'uu nafee filannoon biyyaalessaa filatamaa jedhe. Yeroo dhibeen kun sodaa hawaasaa ta'uu nafee filannoon biyyaalessaa filatamaa jedhe. Manni marichaa murtii dabarsuu hordofee addi bilisummaa Oromoo fi Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsa waloo baasaniin murtii mana marichaa cimsanii mormanii jiru. Paartileen ijoon lameen murteen aangoo mootummaa dheeressuu bu'uura heeraa hin qabu heera biyyattiis kan faallessuudha jedhanii jiru. Heera faallessuu qofaa otoo hin taane nagaa fi tasgabbii biyyattiis rakkoo keessa galchaa jedhanii jiru. Miseensota mana marii federaalaa fi naannoo paartii tokkoon akka aangoon isaanii dheeratu murtii murtaa'ee cimsinee morminaa jedha ibsi waloon paartileen kunneen baasan. Murtee mana marii federeeshinii dabarse waadaa bulchiinsi amma aangoorra jiru hojiirra oolchuu dhabeen komii uummanni durumaanuu qabuu daran ammeessaa jedhanii jiru. Mormiin uummata hokkaratti jijjiiramuu mudatu mala jechuun yaaddoo qaban kan ibsan dhaabbileen kunneen mootummaan dhimmoota garaagaraan muddamee jiru kana to'achuun itti ulfaachuu danda'asii jedhanii jiru. Addi bilisummaa Oromoof KFO'n amma duras adeemsa mootummaan gaagama heeraa mudate furuuf itti deemaa jiru mormaatii kan turani. Ajjechani namoota nagaa irratti naannawa godina Harargee baatti raawwatamuu sodaa guddaa uumaa jira jedhanii jiraattota gidduudha. Maatiin konkolaachisaa lan beekamne ajjeefame OMN fi yaada kennaniin ajjecha dabalaa dhufeen uummanni nageenya isaatii fi sodaatee jira jedhanii jiru. Uudi Musaa dabalata qaba. Ajjechaan qaama hin beekamneen namoota nagaa irratti naannoo Harargeetti raawwatamaa jiru ammas osoo hin dhaabbatin jira. Haaluma kanaan dargaggoo Jaabir Umar Harargee bahaa aanaa Haramayaa naannoo Addeellee irraa magaalaa Dirree Dhawaa hojiidhaaf akkuma deemeen guyyoota muraasa dura qaama hin beekamneen magaalattii keessatti ajjeefame akka mul'ate maatii fi firoottan isaanii komachaati jiru. Shifeerummaaf deema dalagataaf bee na biraa wannetti beef duba guyyaa isiniin ayyaamamee abbaan makiinaa na biraa fuudhee deemee ni naan jaan guu deemu ani makiinuma san giraasha keessa geetiin qofa qaba as deebi'ee guyyaa lama kan hogguu bulee du'a isaan na himan. Akka maatiin Jaabir Umar jechaa jiranitti reeffa mucaa isaanii fudhatanii sirnaan awwaallachuuf illee deebisaa quubsaa qaama dhimmi ilaallaturraa dhabanii dararaa hamaa keessa akka turan komatu. Komandirtichi bilbila isiniin kannu odeeffannoo takka odeeffannoo qulqulluu waan nu kan takka illee qabu baqa odeeffannoo quubsaa nu kan jechuudha odeeffannoo baqa nama leeqamsiiftu. Ajjechaan qaama hin beekamneen namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru sodaa keessa hawaasa galchaa jira kan jaan maatii fi firoottan Jaabir Umar mootummaan nageenya lammiiwwanii eeguu akka qabuuf
yaaddoo nageenyaatirraa hawaasa nagaa baraaruu akka qabus gaafataniiti jiru. Haala kanaan nuti bobba'uu dadhabnee sodaannee mana gallee jira. Ani mataa kiyyaaf shufeera ammarraa isa sanirraa kan ka'e sodaadhee galeetiin jira dalagaa dhiise. Gabboo sodaannee hanqa fincaanii gabboo sodaannee jiru takka irra jirra amma. Komii namootaa kana qabachuudhaan yaaliin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin Komishinara Komishinii Poolisii Magaalaa Dirree Dhawaa bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Dirree Dhawaa akkasumas ammoo kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa dubbisuuf irra deddeebiidhaan harka isaanii irratti bilbilee hin milkooyne. Hospitaal Ispeeshalaayizidii Naqamtee tumsa qaamolee garaagaraan haaromfamee hojii fakkeenyummaa qabu jedhanii jiraattonni rakkoo jabduu keessa akka turanii jiraattonni kan himan yommuu ta'u ammas sananni caalatti fooyyessuun murteessaadha jedhanii jiru. Tagaanye Daaqaa dabalata qaba. Hospitaalli Ispeeshalaayizidii Naqamtee waggoota 90 oliif hawaasaaf tajaajila laachaa ture. Suphiinsaa fi haaromsi hospitaala kanaaf taasifamaa ture baay'ee gadaanaa ture. Kanarraa ka'uun hospitaalichi haalaan dulloomaa dhufe. Gamoonii fi meeshaaleen achi keessa jiran dulloomaa dhufanii. Kanarraa ka'uun tajaajilli inni hawaasaaf kennu hawaasni itti quufuu dadhabuun yeroo adda addaa quuqamaa turuunsaa ni yaadatama. Haala hospitaalli Ispeeshalaayizidii Naqamtee keessa ture hawaasni yeroo sana quba qaban akkas jechuun yaadatu. Gaddis nutti dhagahameera gaddi yeroo darbee jechuudha. Gizee nu boosise qaba. Daawaa waan ittiin bitatu dhabee addana keessa dhukkubsataan ciisuu birriin nyaatamaa ture mana kanatti. Isa dhukkubsataa jedhu waa miti hojjetaa hospitaala kanaa yoo ilaaltanii naannoonni taa'ee hojjetu lafa namni taa'ee hojjetu miti. Ajaasaatiif garatti galagalan hin qabanii baay'ee waan nama suukenneessu ture. Kanarraa ka'uun manaajimentiin hospitaala Ispeeshalaayizidii Naqamteesii bakka buutota uummataa keessaa namoota muraasa ofitti dabaluun koree ijaaree biyya keessaa fi biyya alaatii madda galii barbaaduun seenaa hospitaala kanaa jijjiirraa jechuun koreen tokko waggaa 2 dura hundaa'e. Koreen hundaan kunis biyya alaa fi biyya keessaa madda galii barbaaduun maallaqa argataniin hospitaalichi meeshaaleen ittiin hawaasa tajaajilan haaraan akka bitamanii fi kan dullooman immoo akka haaraan taasisanii jiru. Rakkoo isa jalqabaaf isa baay'ee atattamaan furamuu qabu jennee kan nuti itti galle rakkoo isa bu'uuraalee misoomaa infraastiraakchara isa jedhamu sana. Isa gaarraa waggaa 2 keessatti amma manni jijjiirame maal akka dhufe argineerra. Hospitaalli kun hojii hanga ammaatti hojjetameen fooyyee kan qabu ta'ullee ammallee gama mootummaatiin xiyyeeffannoo barbaada. Gara fuulduraatti mootummaan irratti xiyyeeffatee hawaasa hirmaachisuun hospitaalichi haalaan cimuu qaban gaaffii isaaniiti. Hospitaalli kun engadda iddoo tureettiin deebi'uu jedheetanii amantaa qabaachuu dhiisuun hin danda'amu mallee amma waan gaarii irra jira. Garuu booroo abdiin keenya maalidha? Eewutu hojii kanatti fufsiisuu danda'a. Kuni hordoffii cimaa barbaada. Naannoo uummata Wallaggaa uummata dhiifame kana naannoo uummata Naqamtee uummata dhiifame kana miidiyaa irratti waan baay'ee dhagaa jirru turre garuu jijjiirama argaa hin jirru. Kaka'umsi simbira jiru garuu argamaa hin jiru. Oduu keessan kan dhageenyu gara baay'ee. Kanaaf of jijjiiraati isinis uummata kana bira dhaabadhaa. Walitti qaba boordii hospitaala Ispeeshalaayizidii magaalaa Naqamtee fi kantiibaa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Bariisoo Tamasgeenis sirnicha irratti argamanii hojii hojjetameef galateeffatanii gama mootummaatiinis gara fuulduraatti hojii xiyyeeffannoo barbaachisu hin hojjennaa jechuun waadaa galanii jiru. Amma hospitaalli kun bareedaa jira. Xiyyeeffannoon mootummaa maal fakkaata kan jedhamu isa dogoggora keenya fudhannee hanqina keenya fudhannee kan darbe abaaruu irraa kaasee maalan hojjedha kan jedhamu sana nus gahee keenya akkamitti baana boo'icha kan akkamitti qoorsina kan jedhamu assaayimentii namatti laata jechuudha. Hojii gaggeessaan hospitaala Ispeeshalaayizidii Naqamtee Dr. Taarikuu Taaddaseesii hospitaalli amma qabnu kun iddoo amma jiru kanarratti dhaabbachuu hin qabu gara fuulduraatti hawaasa bal'aa hirmaachisuun hojii fakkeenyummaa gaarii qabu hojjechuuf karoora qabna. Kanaaf hirmaannaan hawaasaa fi mootummaa haalaan itti fufuu akka qabudha kan isaan gaafatanii. Hospitaala sadarkaa guddina saba keenyaa madaalu sadarkaa ulfina saba keenyaa madaalu kan sabni keenyatti aara galfatu hospitaala ijaarrachuu qabna. Dhumarrattis ogeessotaa fi namoota hojii fakkeenyummaa gaarii hojjetan kanaaf waraqaan beekamtii laatameefii jira. Giddugalli dagaagina aadaa Oromoo magaalaa Hararitti ijaaramuuf jedha. Pirezidaantiin naannoo Hararii fi keessummoonni garaagaraa ijaarsa isaa jalqabsiisanii jiru. Odii Muusaa dabalata qaba. Sirni baniinsa ijaarsa jiddugala dagaagina aadaa Oromootiif Hararii bakka pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Harariitiif itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii akkasumas ammoo keessummoonni naannicharraa argamanitti
jalqabeeti jira. Sirnicha irratti kan argaman pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii uummanni Oromootii fi uummanni Harariidhaa uummata seenaa fi aadaa waliin jireenya gaarii yeroo dheeraaf qabaachaa turan akkasumas ammoo uummata hidda firooma dhiigaa wajjin qabaachaa turan ta'uu himuudhaan ijaarsi jiddugala dagaagina aadaa Oromoo fi Hararii kun ammoo daran gara fuula duratti hariiroo saboota lamaanii kan cimsu jaameeti yaadamas jedhaniiti jiru. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii obbo Ordii Haashim ammoo gama isaaniitiin ijaarsi jiddugala aadaa Oromoo fi Hararii waloodhaan jalqabame kun aadaa walitti dhufeenya gaariidhaa fi hariiroo hawaasummaa gaarii saboonni lameen qabaachaa turan itti fufsiisuuf waliin utubanii fuulduratti akka ce'u taasisuu keessatti guyyaan kun guyyaa seena qabeessas jedhaniiti jiru. Walitti dhufeenya hawaasa lameenidhaas utubnee fuula dura ture tarkaanfachiisuudhaaf piroojeektiin arraan kana waliin jalqabsiisnu kun seenaa keessatti seenaa guddaadha jedhamee yaadatamuu kan danda'udha. Gama biraatiin ammoo itti aanaan waajjira hambaa fi turizimii naannoo Hararii obbo Milkeessaan ijaarsi piroojeektii jiddugala aadaa Oromoo fi Hararii kun baajata qarshii miiliyoona 75 ijaaramuuf akka deemu himaniiti jiru. Manneen aadaa Oromoo, manneen aadaa Harariitii fi akkasumas ammallee bu'uuraalee misoomaa mooraalee tana keessa gaggeeffaman jechuudha. Namoota sirnicha irratti argaman keessaa kanneen OMN dubbise ammoo mootummaan naannoo Hararii gaafii uummata Oromoo kan yeroo dheeraa deebisuu isaatiif gammannee jirras jedhaniiti jiru. Zamana dheeraa gaafa manni kun osoo asitti hin ijaaramin dura manneen kana wajjin akka ijaaramu gaafannee turre. Akkasitti gizummaan warrimmaan siyaasaa kuni tokko boodatti qabee kaan if dura dabarsuudhaan akka sabni lamaan kunillee walirra laalu fakkeessaadha. Saniin booda aanee malee har'a silaa manni kunis kanuma mana san wajjin ijaaramee har'aan tana yoo rabbiin jee xumurame malee har'a silaa eegalamuu miti. Ganda waantota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gaammaatti. Diyaanee torka hafna waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.